Zoom. Amo. Ewa, infagatin achi deemin asuma biratti naanna yakkanatti. Ewa. Guys, tap goda harkaan dhugaateen na. Way dabbaan isii duyda kana dhahee gad dhufa. Tap goda guys. Alfaatu akkana goda achi zoortee akkana zoortala. Guys, tap goda abboodhiisi. Indi wallahi isin naajje. Okay, tap goda. Guys, tap goda. Arka aku dekat nanti. Ya. Sisi. Mereka sana sih. Tadi. Ya, tadi sih. Wallahi kan dekat tamu hari kita. Guys, ababon aguta. Abisin sirra. Jadeda akka daabon te alantenera. Sanyi. Guys, ababon aguta dagattani bara babo. Basti si agartu. Guys, ababo dagattani bar. Wallahi ijoolleen mana kiyyaa miira keessa seente. Guys, miira keessa seenina ababo guuta. Ijoolleen mana kiyyaa miira keessa seente wallahi. Guys, laman nuwa. Ijoolleen mana kiyyaa miira keessa. Meeyuna. Si guutee ada faate? Rabbi jedha sanyina kare wallahi laazim. Sarri amma sanyi. Rabbi. Guys, ija namban never speech challenge ijoolleen miira keessa seentiti qabisii dandeenga sirraa ol baatu laalti. Why guys? Jiraadha walla. Tap godha amma asirratti tap godha amma. Asirratti namni haga jirtanii kun tap godha. Kun sadi gaddantu tap godha. Warri abaaboo fayyada speech challenge bantani. Warri jirtan ammoo tap godha. Sun biyyee wanyaachiif naa gadatooma wallahi naa jiraadha. Dabba laalee geesse nuti ijoolleen amboo akka itti si jaalannu argitee naan jedhatani. Sanyii buloo godhuu bada. Sanyii mataa na nyaate wallahi. Bakkichoo reeffitti sanii naa dawwala. Qixaati tokko faa mataan dhaabbatta. Qixaati lammataa jechuudha. Bishaan baaldi fiddee eegeen keessa teetta. Qixaati sadaffaadha ammoo jechuudha. Qixaati sadaffaa. Tap godha. Qixaati sadaffaa jechuudha. Waa akkana lafa qabdeeti. Waa wayii burcuqqoo haa ta'u maqamiinuu haa ta'u akkana lafa qabdee irra zoorta. Oke, daqiiqaa meeqa mataa dandaabbadha? Oye, tamni haadhumatee ka'ee eegalu eegdeeti osoo mataa lafatanii deemee fo'anne abbaan. Sadii miti. Kuma takkayyuu namni kennu jiru. Nurraadis. Hayyee qixaata kee madhu. Jiru hin beekaani. Yalla amma tapha qabiitee haga taphni kun daqiiqaa sadiitti gadi galutti sadiirra dhaabdee dhufti. Sakandii lama qofa dhaabate. Daqiiqaa sadii mataadhaan dhaabbatuun dhugaa rabbiin. Amma tapha kun shantaa gad mataarra sadii yoo galee dhuftaa deemu. A'uuzu billah hudduu lafa hin jirtu. Sirraadhaatti sirraa a'uuzu billah. Garaan baay'isina dhiitti gizee garaa baay'iftan akkana isinirraa dhumatti eege. Laalamee waa takka rabbitti hin beeku. Way hudduuti yaati tanaa ol moo rabbii jedhiiti. Mucattiin fayyaa qabdi. An hudduu dhoofata. Deemsi gandaan dhaabbadhu. Bare magaalaa jaalin cita. Wallahi duuni barana wallahi laazim ya rabbi. Guys, tap godha guys. Ya rabbi nama naafidi ya rabbi kiyya. Haala faatee daqiiqaa takka lama mataadhaan dhaabbadha. Dhumattee deemi duruu daqiiqaan dhumattee deemu baqaate.
mul'iteera. Oldaan nuti luka oldeeratti qamaachaa oldeeratti. Inni fakkaachisa. Luka katti oldeeratti dhaabbata sanuu muka jaadot dhaabatte alhamdulillah galata rabbii kiyya. Baay'ee taa'u godha. Isfi challenge. Gosa jaarraa digdamii tokkoffaa keessa dhiya. Hin dhaabanne bar. Isfi challenge guddaa mataa. Wallahi sadii ba'a. Ijoolleen xiyyeessa jirti. Ara namarra sheernaa godha. Abaaboo afurnaa guuta. Gadheen tumna nyaatti abaaboo afurnaa guuta. Sanyiin achi jiraati. Gaa'is abaaboo afurii naa guuta sanyiin achi jira. Ijoolleen amboo kootii hundumtuu haadhoo kooti. Dutti kootini faacitu. Miliquutu da wallahi bakka. Namni speech challenge hagasuma gaazee awwalaa dabbaa kan keelaaruudhaaf speech challenge osoo hin gaafatin naa guutaa tura. Du'uun ammaka. Aishaan guutaatuun ammaka. Dhaabaddu yalla deemi. Ixaata lammaffaa leenatti baaftu. Badii banne. Guys. Sadiin baay'ata kunillee sadiin baay'ata waan dhiisin balleessinna sadiin baay'ata. Ana baata siigaa. Sanyii bichatti ilaalina sadiin baay'ata waan dhiisin balleessinna. Wallahi sanyii buloon godhaan bakka amma mataadha dhiira mataan dhaabee moo? Sadiin baay'ata. Koottu. Bakka siigaa qixaata kan kee marta. Wallahi namni tokko hin jiru. Wait, Aisha mataadhaan dhaabee. Guys, rakkoo qabu taabbichaa godha. It's okay. Baay'ee sadiin baay'ata. Jalaa onnasiisaa dhufanii natti darbanii. Wallahi namni tokko hin jiru. Guys, taab naan godha bakka adiisa. Biyya jiru baay'ee narummaa. Itaata kan jiru. La. Yoo tana simoo yadde of arga. Gadee yoo achi deemtee nama guddite beeka. Taab godha bakka waa dhufanii beektan namni akka tasaa dhufa waan ta'eef taab godha. Moo yaddee dhiyeessanii na laalina na galaafatanii. Itaata kan keenyatti madda alafaate. Doo wali rakkoon qabu. Adiisti maddaan sakkaate. Biyyeessanii. Sanyii. Inshaallah. Guys, bakka taabbichaa godha. Nuyi taabin meeqa? Qixaatii tokkoffaa jechuudha. Kunammoo koomentii giiftara kiyyaati. Qixaatii tokkoffaa jechuudha surree baafatee qoomta naataa walirra buusee akka kadhattuuti jedha. Boqqollaa yoo buusee akka warra goondareetitti. Sanyii takkas jedhami rabbi qullaa si haa ofuun jedhuun yaani garuu. Deemachii jedhi. Os. Okay. Ofirraa gabbaasa. Omaali. Baasnaan jettee jirta. Wallahi la kalaas qixaatii kiyya dhumatee jira. Salaamu alaikum. Qixaatii kiyya dhumatee jira. Baasnaan jettami. Giftara keessa wallahi laazim baasnaan jettee jirta. Qixaatii dhumateera. Qixaata tokko san filataa. Guys, namni harkaana fuudhu. Daarati. Baasii jedhin jedhamee anka jedhu dhiirri maal laaluun baasii jedhin rakkoo qabu jedhe. Baasaa jettu. Dhiirtiin jedhina shamarranaa jettu. Aboo namni harkaan fuudhetti borodii hanqixaata fudhatee jira sinii galee dhiisii bakka jettee jirti. Najjimaan baasii jedhin rakkoo qabu jetti. Kan gaafu immoo. Garaa itti buuse rabbee maal dhugaa achi taraa achi as deemaa? Nyaata chaayinaa tokko nyaachaa. Yaa wallah. Already up. Yaa rabbi manaafati. Gaasi taab godha. Isin namoo yachiifta tapha kana namoo yachiise. Qixaatii maali? Baafadhu naan jetteemi. Already baafatu jira. Baafadhu. Goota asbahi. Baafadhu kalaaf qixaatii baafadhu. Ani malee hin baafadhu. Ati as baatee na dura teettu malee hin baafadhu. Gaasi taab godha. Guys, tap godha. Wallahi lazim. Tap godha. Tap godha. Yalla de. Asbahi.
Guys, tap roots. Sabi na yun, ano ka naman ang sarga, Jaber. No. Kala ko patanjo. Asabahin. Tawali. Ofira ga murku bicha. Yalla. No, kasi kanan le ofira. Kasi ofira. Guys, tap goda. Afan kai. Bar kita ada sanyi di bar, sorry. Guys, okay, tap goda. Tap goda. Sanyi waranan na erge. Wala, mati mara afan kai na jira. Sabi dito, wara kasi barate to yung akas ko di sinja. Shamarran ini rahun dinu wara. Oh my God. Ani bon godu fumo. Kala ani godu fumo. Awali muluk gode tulis. Kita cover. Yuti sigale kita ta fudat 300 datu. Tap goda. Okay, speech challenge in the future. Ani kuno la malle chede. Imbasi ni wala. Anjara na bimar berate gana kana yani. Ya. Bas nanti, okay, ab speech challenge na guta. Namni ufa speech challenge. Ababu aku naguta. Anawan kan ngulin ababu naguta. Kita tuh tahu syatin nanti sih na. Jolen dia ababu tu gutu di wallahi la. Anya ada wallahi harta dengan phone kira rasa nada bersala. Guys, speech challenge le gutu dah ni. Akan Zakia welcome. Abang Zakia na tinggi sini na rapu syukur. Speech challenge na guta nanti kalau cuma. Guys, ababu takka. Ara guys, ababu takka na guta. Almata. Annam speech challenge na guta. Anafi. Ya. Beta male. Guys, dafa push goda me. Tap goda shidisa. Namni jirtan kun hundi keessan iskreeni bilbila taaf godha gatii isin gaafatu warri gatii gaafataa jiru warri qarshii ofii baasee nuu kennaru warra giiftii kennaru isin iskreeni bilbila taaf gochuun wallahi gatii takka isin gaafatu tola taaf gootan ila laala amma miyoon qarshii baaftee giiftii naa bitte jechuudha kanaaf warri taaf gootan zim jedha taaf godha wallahi gatii takka isin gaafatu nasaa taaf naa gootan waan ta'e. Naa godha ammallee Muhammedi inshallah rabbiyan bu'uu bichaadha. Iskreeni bilbila taaf gochuun gatii nama gaafata yoo ta'e sookee rakkoon qabu taaf godhe. Guys, that's me. Sanyi guda surera basisin inshallah na. Guys, okay, make tapping can make a rejection. Sabara dubartii taaf si godhaa yoom dhanta jettee nama gaafattu keessa jirtu. Yoom dhalta? Guys, namni akkam duftanii amma.